Qilleensi paarkii kanarra nama tolu yaa'u. Mee atoo maaltu si mul'atame saahibii? Barsilaayis namni kisee jiruun wal qixxaatteef dhandhama qilleensaa numaatu addaan guuruu eegalaati. Ani sogiteetti sukkora jetti addumaanuun beeku yaadeero. Hay saahiba kiyya ogguu jettu maali rakkoon si jiraatoo? Yoo rakkoon si jiraatte hima dhugaa si gargaarra. Saayiboo addunyaa tanarratti waartuuti atummaan ka'irii dalagadhumee waan boru si fayyada. Yoo feete addunyaan tun asirratti ibsi wallaalchisteetiin akka qeeriin dalaganne si gootiiti. Hin shawwadaminiin siin jeete roonnaan siin ansiidhamu na gargaaruun battini ani. Aboo gurbaa taguu godhawaa hammaate namni ati sossodaachistu hin jiruutiiti. Higaaboo rabbiin nooma addunyaa tanarrattis itti cabsee achi jalatti illee itti cabsaati. Sansiitu murteessaa miti baafadhumee asii taguu godhawaa hammaate. Magaalaa fi akiraa waan fi nyaatan. Aboo gulbee dhuftee? Gulbee naan jette liqimsee ni nagarreesiin jaani. Anis ispaayidarii laal gitaara kanarraan deema. Ogguu kana daawwattu kana laal bineensa bishaan keessaa tokko fakkaata silaa laaltee fagarte. Lamarraa takka filadhumma yookaan sirraa gabaabsuu yookaan qilleensa addunyaarra jiraachuu. Namarraa gabaabsuu dandeessa osoo namarraa hin gabaabsa jettu atuu sirraan gabaabsiin. Yaa bo'ee garuu dhuga jette zabana kana nama eeggamneen nama irraa gabaabsaati dhugaa keetii kam if eeggannoo kan godhu naa gootee uyti wallaahi na gorsitee galatoomii. Akkana yoo qadeemtu taate gaamma kun walii galuu ni dandeenyaati mee maal godhuuf yaaddee akka maagoonu jettame furmaata kaa'i. Ogguuchi dheeyne ati na sodaattaa ani akkaan namaan ifi si tolfadhee tokkottiin si ajajaa akkana jijjeetumaan rimootaan laal si sossoosaa si walla si godhaa akkanaan si ta'u naa ta'uu qabda jechuu itti gaafatamaa kiyyaa jechuudhaanii jechuu mujriimaa na sodaachuudha qabda jechuu na kabajuu akkasanitti ati. Ogguudii fi nama ifi tolfatte na goote rimootaan na qolloftee akkuma na jajalliftetti citti uumaan irra deebitee yochiin naan biftee hoo. Yeroon geesseeti gaammanni yeroon fayyadamaatiin nuyi asigaa turuu hin qabnu ammayitii dafnee bakka san geenyee dura harkamuudha qabna laal. Yeroon keessa ogguu jettu yeroo tamtu dhageesse tun yeroo itti qolloftee uumaan irra deebtu saniimi amma naa galte dubbiin. Ati nyaata malee waan biraan beektu duraanuu eegaate ogguu nyaattu akka horiitti nyaattaati loonuu dhiira fakkaatta malee sodaattuudha baqiila. Dhaga'e amma siifin himaati ani hin deemuu siin jee hin deemuu nan baasu hin deemu. Maaliif hin deemne yoo? Uumaan irra deebitee na tolfachuudhaaf kafaltii maallaqaa yookaan inshuraansii waan hin qabneef jecha. Hai abdoo keenya akkami nagayaa fayyaadha numa jirtaa boo akkami yoo nagayaa. Aboo kiyya ati maal barbaadan jala deddeemtisa maal narraa barbaadda? Kabala cillim cawu. Akkiin ta'uu dhufe akkasi kunoo. Kabala si qubsu us bada kijibaa dhiiraa lama ati mana dhoyte jechuudha kabala silaa dhala kabalan malee dhiiran kabalanii maaf akkana kabaltan moo maal isirraa godheetta sanummaas deebitee maaliin balleessee na kabaltan aan jetta kabalaa miti silaa qottoonii si fottoysuun qabaawuti hay ifi dubbiin sanuma san taanaan basiitatti ilaaltuure way Sumaa sodaate malee ni finnaati yaadeen kaatanamee abootiin mana xiqqeessiteetii calma ji'a afaan kee qabadhu waan takkan dubbatin.